Artistii jaalatamaa fi kabajamaa Caalaa Bultumee du'a obboleessa isaa booddee sirba dhaabuunsaa beekame. Harka fuunee akkam jirtu kabajamoo jaalatamoo maatii chaanaalii koo baga deebitanii gara chaanaalii kiyyaatti dhuftan isin jecha har'a immoo oduu wayitaawwaa dhimma Caalaa Bultumee irratti qabadee dhufeen jira. Amma xumura qophii kootitti na faana turaa. Egaa Caalaa Bultumee waa'een isaa yeroo ka'u sirboota warraaqsa qabsoo bara wayyaanee irraa kaasee sirboottan kanneen akka maastar pilaanii, raasaa fantaallee, biifoollee biiflee akkasumallee gootota hedduu itti dhabne yookaan qeerramsoo jedhamee kan ittiin beekame. Dhiyeenya kana immoo kanneen akka faacha gooroo irraa waggaa waggaadhaan nu gahe sirba irreechaadhaan Caalaa Bultumee uummata isaa bukkeetti fudhatama guddaa argateera. Akkuma beekamu guyyoota muraasa dura obboleessi isaa du'aan addunyaa kanarraa boqochuun ni yaadatama. Egaa Caalaa Bultumee guyyaa irraa 17 ji'a 11ffaa bara 2016 waldaa araaraa magaalaa Naqamteetti argamutti hirmaachuudhaan kana booda egaa gara sirbaadhaan akka hin eegne dubbatee jira. Egaa Caalaa Bultumeen gara amantii isaatti deebi'ee jira jechuudha. Egaa odeeffannoowwan wayitaawwaa garaagaraa argachuuf YouTube chaanaalii keenya kana subscribe gochuu hin dagatinaa. Waan nu faana turtaniif galatoomaa. Namoonni daawwachaa turtan illee like gochuu hin dagatinaa isiniin jenna. Horaa bulaa deebanaa.